Argi cuma kawan kan orang mau di pasien jar boncu. Sini kare. Di family mau di pasien jar mesti be ko dari. So kana yorisha. Ache baje. Yori sakale ko jira. Namon nil baje nil ko chaju. Kana jalka barat ma ko ta rache group inu bana. Asli fa group inu bana. Please group bana ne wan te kamera to jita mudan ja. Kana gala to ma. Sakale ko jira yoni. Grupin bifama wajini wae grupi kana yodi pandu batina jarri qabachu ke jatti beku agesani asawle marbanya nama kana undarati jarri akadu jaba kam nu beku adabi le rono jala badan wallahi ke sana gabat bikko aka jolle ke san wala kasi ratin gone akas kam duje do kana nani rade debitari ina sena to ko asne ra namni gurra kaba namni gurra kam de dan ta sati dubba tari num balle tina sabata sum kamna grupi jaban ner kajirana kota tigala grupi nama kuma kuma sadde kamu jirana kayfa kayfa boje ba yero ni patu mungkin ngana ko bakka kana taw wal kayge sanaka kamna grupi nama kuma sadde kamu ner kajirana kota abari report ko chor bade kota report ko da bukan rasa aye di kana kata ko bar amali ki kana nabi be bakali ki grup chati banka la ana tanu galawate biliki kau kesan misra nasi gacha tuma nama kuma kuda dadde tu jira nanga shida nama magana misra so asma skol fasila grupi sani an argetin jira nama wahi share na gode grupi sani mubarak sifin erga namni hundi kesani yume grupi san aka atiwan sa nurra tojjatani wan san hasaba qofa dage fadda wa barresu qofa sotan amma account ki yaf karachulle guyan guban guyuma takka saati takka jechu amma namni kesana ergi sun account ki yafi karachulle bakata kan na ergi kana biro tis akkasuma kejir sadifu wani san hojjetani wani san nurra yadani wani san nurratti hojjetu fuula durafis deeman hundayu akka wanna isani san jara seenna haala telegram isani san isanifin erga ababdi kun yaada bareda da grupi san agarte nama san report ko da jiran yo abalu rakab saw jira argan abban su tiktok san private radde fate kollo fudanda akke san no won taknal gamne kun hagas sakam shigi be kun so ambere dube kada okay namon ni amma rutan wali gala amma gara nama kuma abul todomi torbatu sene bae waligal namni amma hararutan account rache jara gubate engadda kabab diti walid engadda gubate so kana namonni amma utam please rache video hara wajate gaddi dera yo dandeta namonni dandeti kabla rache kara kaisa dubisa account isa debu goda yo amma timo account akkana mota bira discord wan kamne kala mafa jarti wan kamne duani to kochosa account woga afro ngap tiktok do etilaf jala gubate hundi ke tanam nadirta follow gorafi video nyamo jete de matinin repost gora share gorafi do it gorafi ordo da ke tanum da biranga akayro dio ke dati bakkati de bibnu amma nama kuma kurto ko ngene ragala toma hundi ke taracheti makama follow gora walif de barsa rachen dugara biti ujolle oromo asra jirani ra adda yechu halle jirenyi sa akata guddinde sa amal sa adda ana dugara biti baye garara ya amma kono ana bra makin baye wolati di anaka ba filmoti mana olla galla mana fogi to koro jigalla ra ko famto jin ko dana aga karache aga tinda gable because anes bira jira yoni si baye jiru jolle bi kana keta tarata kawli kamne hay gone gudde sudande na mai simatu gara magalgala ka daima wambene tiktok mahara banzaro jere na de barbe jette dabaren ihtimala ufra hichu redu yo baye kaifi jette to abayan no gonu oromo le tripo ko mo dibashani kana wal oromo jala gubdevi jibite ihtimala amma ko mo dibashani do bati ja motor baketa kuma dibashangane inga waga dungo I think bati abur makkal na fakar هي دانغا فزين هاربانتو كي يكون رباديا وطبعا كم رباديا يجرو كم رباشنتين سنغالي كدين غدا غدا غيرتي زين ما كنده وجونا مسكين كنده غدوما
gon artedit malat rakata bakade bti sino so uste video ko jette ma jette wali game ni wajin tabateju sinigale erga alagale ne ragube ki kiyala ragube ani odi se o mar gora alagale tela te kiyat legado ono ye abar to yete tiktok ji bete dibte sinigale malat rakata bakade bti sin kanabi abba abdul jara gubate kabba abdi tifi karache udini account wal magil toy kabba abdul account mormo dogotti anama mararu anama arsu yumana karache kana marar because tikasho bi network indala gujira account discord ko no jarat ko mari bana majara ga kaba debu danda yechu kana namni barate kana gudda garate den wal magil talala rachen imbe itajira sopiati account la mawanja gudisu di tokkochu dulu fata yero honda network kidan gatu bakunda tidan gatu tokkoche kabaju tokkoche kabusan tu jalatare sigale amma mubarak lama kab alla makaba wan fi lama kab email ha wala tu yumale tokko lama gudda la beta ana puri kaba ma gudda dala bati ni nandu pada to apa ko di email wala tu yumale ka kumari bala ma kab de garu nama gudda wa ade indaga namni networking kabu farakana antara wallahi rachina da walenan farakanya tara internet illa de warabal kaba akana amma karachi wato kudu badda nuti muchan kunu guddate baka gari ge yenne ada turre akada gudina isa engadda akada ni tudufe argitani interview ni golerati rakko tarunda guyana guye tokko nam tokko even nui akka family wallallu nuyu itima tembe sigare nan bichidi bijirenyo bi ko ifate tare agara ge guya ke to ta gorani kupisa na magadi ni gale atau kau raci yo berbadati kambrade chuda kan kuma shantami ni gale raci purata yote rato jichuan desa yo makana kunci padate sudah kai Omar ko to bukan mengudi fatwa ya kan apa iya kada ko nama to so ada kin kesan jalan ada kin lude ka to kan doktor di mama dan si kote ndeke seriyo dan si kote nduban nila kani to kofa ummanni bare chiru beka account isa telegram ina ke sadara taw wal gubu wal balle sun kanani rakko ngam rusul balle su boda tinjano warla ke sadaga da katima warra fan kana betanu daga da katima account rache ko bati account magi ko ba dia account ina me ko bati kana jalo option kam nuante kana bod jara ucurati baka kasgol rakunga on gol balle sun kallaliya araka ragiya tamawara telegram kitime no fe on no ko para ki barba Yo saya di luar tiga gitu. Macam ni sini kan di cok. Lam. Apa? Wah lagi. Akan anu bah. Semua prima. Sadarin saja cuma. Oi. Injuruan. Injur. Mube, baka. Mube, injur tu. Waduh, biasa lupa tu bebek tu kau angkau lupa cung gari meti. Hello. Amal tu benda apa nama dia? Mubarak ni baka buat mubarak ni. Network kau. Aha nama rifabe ko da bunki ya wahid na fayyade jira siyasa ke salle bilisa ta unki ya wahid na fayyade jira mira ke ta galu ko ba ko barakin le bu idisi waye ke ko ameti ba ko barakin bu idu ba ana ma gize ya ko da kana wa wannan da din jira
ani baay'ee kanan sodaadha amma dheengadii tana jechuudha sanyiini waa'ee masiyaasaa wal qabatu kana mana kiyya keessa dubbannaan laale ani waan hin taane hin qabu hixaana qabsiisee yaa rabbii kiyya waa'ee kilaashii hidhachiisu kana fahaasa yaa mana kiyya keessatti yaa rabbii kiyya ta'an akkuma namaallee jaarsa qabaadha itti obsama mubaarak jaartii ufiitti illee obsaa raachuun jaartii ufiitti obsaa jaartii qabaa raachuun kisaara hedduu keessa gala beekta maasha Libera jala keenya nagaamu kan sagaleen koo amma nagayamamu bee dubbadhu nagayamamma Abune Turkii rajulaatite wallahi Dr. Kardi netti na fudhachuu dide Kardi annaa saara amma kana Kardi wareegama qabalaara sababiraachuu dhagaa amma waa lakkuu tokko dubbadhaan waa lamman tokko dubbadhaa waan hin fayyade jiru tokkoffaa kanas erga akkaawuntii nama keenyaa 500 darbuu dide akkaawuntii 500 olii tiktookii irraa kan arabaas kan jinnis telegiraamii irratti gannee gubuudha tokko lammaffaan immoo dhiyoo kana intalli hoy kolfinaasi kolfinaan dhaggeeffadhaa seenal tokkoffaani koppilinkii boora manni tajaajibaati hundi keessaa koppilinkii gora raachuu fooloo gora ayyee intalli tokko dhiyoo kana na wajjin taphattee nama 2,000 oltu na bira jira tarii na jala jirtu na taajabdaniitu badde na bira baddee zuuzuudha maalan sin dhosaan zuuzuu na bira baddee jennaan kalas jedheen bilbila ol fudhee gabata telegiraamitti nama waamaati waan ta'e hojii hojjedhaa jennaan itti afaanuma kanaan itti manii waan jala jirti itti manii jennaan fiiddee deebitee boossee akka waatu kun narratti hin goosifne kun akkaawuntii afuraffaa kooti dhagaheera waan ati jette naan jette ani waa tokko hin jedheen yaani propagandaan jedhu beektaa propagandaan kuni lola caalaa tokko yeroo diin itti lola caalu jira propagandaa fayyadamee ofirraa itti isaa ture iccitis gadi babaasuu barbaadan mataa mareera amma akka goonu karraachee kana maal godha beektu yoo danda'ame akka inni 100 galu abdiin qaba dheenyatti bakka mucaan kun tapha beellamaa hin taphanne waan ta'eef taphni beellamaa si xiqqoo si baadiyyaa manaa si kaasaa maallaqa simmoo xiqqoo waan keessaa qabu silatti fakkaata mucaanii keessaan waan asomni irra waan ta'eef tapha beellamaa tokkoon kiifnan jedhaan akka gootitti gabaabumatti jechuudha as qabeechina qabiin qabu raachee tapha beellamaatiin kiisna tokko tapha beellamaa sana irratti nama 40-50 hundi Oromoo ta'e viidiyoo hojjetee fi akka namni 50-60 gadi cabsu goonee fooloo godhanii hin guddata namni manni tapha beellamaatti taphatame immoo hin guddata lama isa kana yaada kooti kun Oromoon isirratti walii galaati inni sadaffaan immoo woboonis nu jalaa gubatee irratti fakkaata viidiyoo wayii ergasii namni wayii duwit godhee jiru dhaqee ilaalee jennaan akkaawuntii woboo tokko nan dhabe waan gubatee irratti fakkaata inni machuu kanas hin jaallatu ilaa kunoo tooppitu irra jira tuqaa wayii kaatee jira dhokotee si jalaa gubatee irratti fakkaata fooloo godhaanii akkaawuntii guddaa jalaa gubate akkaawuntii guddaa woboodhaam sun anatu beekaati natu guddise akkaawuntii kana lammaffaarra jira gondola jalaa guban gansaallee gubachuu nafu akka shakkutti jechuudha wallaahi natti himne akkaawuntii isaa sakaan meeshatti mati anu argeetiin jira gubatee jira bakka woboo kana booduu kana laala argiinsi naa kannaan turre isa siidee isa guyyaa lama tura gubaniiru guyyaa Oromoo jirtu jira galata waaqa maali abbaa abdii firaachuu waan qaqqabe dhaggeeffachaan jira kan koollee simtu naa qaqqabe mubaarak galatoomika Sabboona miskiiniin osoo akka kan godhin jala. bineentiin hin danda'amne akkuma jedhamaa jiru waan godhamuu danda'u lafa jala irratti hojjechuu danda'udha ijaaramuu sana qofa furmaanne kallattii hundumaan jarri ciisanii galee maal eegee qabaniin gadhiisan jedhama qabsootti egatiin yeroo kamillee ija tokko irra baay'ee Jawaar Mohammed yeroo hundumaa qaroo ta'uun akkaan murteessaadha amanuun hin danda'amu maal jedhani maali amantee hidhattee kiisiin kaawwattu maal jedhan ufumaa jechumaayyu kan akka saasaa akkasi asliiko kanaafuu yeroo sin jalaan qabu
kan kolle agasmara murteessaa miti. Namni kuma sadii ajirtan kun eekeedha. Fooloo goraani. Eekee waan inni hojjetaa turteetti. Eekee hundi keessan fooloo goraa. Eekee fooloo goraa namni kuma sadii ajirtan kun. Yaa jabaadha abbaa Raachuu kootu deebii. raachuu. Eekee kuma sadii galcha haa tokko. Eekee kuma sadii galcha. Eekee kuma sadii galcha haa tokko. Namni kuma sadii kun eekee fooloo goraa. Inni fooloo irrallee dantaa miti. Gillee baay'ee ijoollee Oromoo sappoortii godhaa bakka jarri nama keenyatti keessattuu seeneetiin mormaanii alaabaa kenna gillee wanna hin argitan mana warra gurguddaa hunda ta'een akka kenna miti. Nama viidiyoollee hojjetu laayivii illee ta'e miti. Namni hin jiru doktor. Namni hin jiru So isa beeka. Isa jarri inni qabani. fooloo goraa. Koppiliinkii godhaa fooloo goraa. Namni kun sadii kun fooloo goraa eegee. Namni kun sadii kun. Kuma lama geettanii jirtu namni kuma sadii kun fooloo goraa. Nama kuma dhibba saddeetu fooloo godhe hundi keessan fooloo goraa eekee kasuura jaalmarraa ofirraa qabu kan. Eekee fooloo goraa raachuu kootu deebii eekee fooloo goraa. Damaani abbaa abdii yoo kuma dhibba lama galchitanii maashaallah abbaa abdiillee homaan jettan oloofaa fi jirtan. Abbaa abdii dantaa dhadhaadhaan fooloo gootanii eekee fooloo goraa hundi keessan. Hundi keessan eekee fooloo goraa. Raachuu deebii kootu. Suuraa jaalmarroo isa suuraa jaalmarroo irra jiru jedhii malee jarri hin beekan. Eekeen abbaa ta'e. Maqaa barreessine tarii. Tuqaanaan jira nu biratti. Beekeen hin argan jennaan dhaamsu kan jedhuutan jala deemee caqasaa ture nan sirreessa rakkoon hin jiru. Fayyaanaa ta'a. Kunoo ka suuraa bal'aa kana fooloo suuraa jaalmarroodhaa kana fooloo naa godhaa hundi keessan. Tuqqaa qaba maqaan Eekeen qabu. hamshir goota kenna homaa sitti hin dhagayamini. Goonni seenaa dheeraa qaba malee idimee dheeraa hin qabu. Lullee gootusuma sagalee taana jenneetu malee waan ofii koo. Waan ofii eekee kanarraa jaalala hin qabne. Silaa dhiiraa argite hunda ima jaalatta. Kanaan bahee jiran itti jaalumee akkaawuntii itti Humna dhabee malee jettee waan akka hojjechiisu beekta. Humna dhaba malee. Viidiyoo garmalee naannoo ta'u. Sinirra horrisu kan anumatu sinirraa qaba ture. Dhiifama guruppii jalaa telegiraamii irra san agartee jarra achi keessanii achitti akkanatti tiktookii keenya guutuu akkasi gubansanii liinkii isaanii keessan isaniifin ergaa taitanii waan isaan irra mari'atan waan isaan irra yaadan waan isaan irratti hojjechuu deeman hundayyuu akka dhageeffattan. Galatoon abbaan dhugaa garbaadha. Abaabdii nan barbaadan illee. Anillee nan barbaada. Waa laman dubbachuu barbaada dooktar. Wanni lamaan dubbatuun jaratti odoo hin ta'inne uuma Oromoo ta'e jechuudha. Lameen maalii jechuu dandeessaa? Tokkoffaarratti raajuu ol deebiftee baga deebiftee mee amma nama si daawwate laale. Toora nama 50 kana. Hayi lamatti raajuu fooloo godhe moo nama 12 qofa. Nama 1 dhufe raajuun. Saniifuu dhufanii egaa dhufanii dhimma kanarraa haasa'u jirraani beekanii maaliif fooloo waliin goone? Maaliif jara gammachuu kana isaanii galmaan ga'uu barbaadan? Hadha mana dooktaraa yoo gamti qaate dhugaa ilaalee jira 50 oltu dhufe. Namni 50 kun yoo irra fooloo godhe hagam takka? Bardaraan gara kunjanii walirraa nafu jedhanii garaan isaan gubata garaan isaan gubataa ni maraatanii. Silaagaa kuma 500tti fooloo namaa guban nuti dabnee baatuma tokkotti fa'aa kuma 700 fa'aa bira geessinee isaan garsiifne hin dubbata. Inni birraa dhiisan jechuudha kun jarri illiidhaan wal guddisaa deema malee nuti gubneef waan takka wanni isaan irraa kasaaraa irra hin jiru jechuudha. Akkumaan kanarraa asii wacnee fuutanii achi lafa keessan. Lammaffaa immoo waliin taajjabu egaa mana tokko abaluu jalaa tiktook gubate gojan fakkeenyaaf maakii jalaa tiktook gubate gojan maakiidhaan namni lama tiktook hin badu guyyaa dhara ajjala maakii jedhee odoomma akkasuma raachuunis hedduu balee jira wanti hojaaye maal bakkana walirratti duudha maa uummata itti gammachiifna uummanni kun gachiisan hin qabu isin immoo irratti dabaluu waan akkasii kana odoo amala kana kana ofirraa dhiifnee odoon muggaa dhaabbanee isin jaadhaan safiyya fixadhee dooktar bakka tana sirriitti ilaalaa dubbina keessanii jirti. Yaa amma rakkoo jiru maa inni namni kenna beekaa ta'uu irra beekamaa ta'uu filata beektaa. Amma rakkoo jiru sani rakkoo jiru namni kenna waa beekuuf tattaaffii godhaan jiru bara kana bara dhumaa keessa jirra kaa yoo namni sheekallee as keessa jiru paastariin nama folcha
Hinjiru sheekon. Sheekoti nu darra yooni qofa jira agala tomu abodi amandira kana mamma rakko nama kenna isuma dhugaa rabbiti isuma dhugaa rabbi wallahi mara amma kana ufi maqaan kenna dhaloota qubeeti nuti ko nama maqaa kenna aga abbatanitti yeroo baankiidha inu sirreeffachuu hin dandeenye mara sini gale maali dhaloota amma kana kaayyoon isaanii feematii ta'uudha beekamaa ta'uudha jarana beekamaa ta'uuf tattaafachuu irra tokkoffatti beekaa ta'uuf waa hubachuuf waa beekuuf haa tattaafannu ati foloowarii wayii mucaa tokko hin yaadadha maqaa isaa mana jalaa badee ijoollee kenna viidiyoo daa'imman kolfituu takka gadhiise viidiyoo kan qofa 200 gale ijoollee oromooti maqaa isaa na jalaa badee bara hiriyaa mubaarak faa yeroo tokko mana mubaarak mana abduu eegaa sirratti hin arga ijoollee kenna ijoollee viidiyoo